Ashama harka fuune akkam jirtu beeksisaa fi yaamicha addaa qabna. Dhaabbata jabaa haawwota dubartoota hayyoota Oromootiin hundaa'e tokkoon wal isin barsiifna. Dhaabbanni kun Jaarraa Inda Jiruu Foundation jedhama. Dhaabbanni Jaarraa Inda Jiruu Foundation kan hundaa'e biyya Ameerikaa kutaa magaalaa Oromiyaa xiqqoo keessatti yoo ta'u, hojiin inni hojjetu ammootu Oromiyaa guddoo keessatti akka ta'e ragaa wajjin isiniif dhiyeessina. Dhaabbanni Jaarraa Inda Jiruu kan hundaa'e dubartoota Oromoo hayyoota haawwaniitiin yoo ta'u, hojiin isaatis ka geggeeffamanii jiru dubartoota hayyoota Oromootiin. Jaarraa Inda Jiruun maal hojjeta jechuun keessa waan hin oolleef Jaarraa Inda Jiruu Foundation bara 2022 seenaa addaa seenaa guddaa hojjetee ummata isaa biraan gahee jira. Jaarraa Inda Jiruu Foundation akkuma na duubatti websaayitii isaanii agartan kanatti Jaarraa Inda Jiruu Foundation dhaabbata bu'aa dhuunfaatiif hin hojjannee fi dhaabbata ilmaan biyyaa Oromiyaa keessatti argaman deeggaruudhaan dhaabbanni Jaarraa Inda Jiruu eega kutaa Oromiyaa xiqqoo keessatti hundaa'ee hojii isaa Oromiyaa guddoo keessatti inni hojjete akka na cinatti agartan kanatti kutaa Oromiyaa godina Arsii Lixaa aanaalee garagaraa keessatti manneen barnootaatiif gumaacha gugurdaa kitaabilee irraa hanga kompiitaraa, laaptooppii, deeskitooppii fi akkasuma pirintara piroojektaraatitti manneen barnootaa garagaraatiif gumaachee jira. Jaarraa Inda Jiruu Foundation bara 2022 dhumarratti kitaaba 29,000 fi 136 gahu biyya Oromiyaa godina Arsii Lixaa aanaalee 3 keessatti gumaacha isaa ka geessaa ture akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Jaarraa Inda Jiruu Foundation hojiilee garagaraa hojjechuudhaan ka beekamu yoo ta'u, hojiilee isaa keessaa furtuu barnootaa, furtuu fayyaa jedhee kan hojjetu yoo ta'u, furtuu barnootaa jalatti manneen barnootaa godina Arsii Lixaa aanaalee 3 jalatti argamaniif ispoonsara godhee jira. Manneen barnootaa ispoonsara argatanii fi namoota manneen barnootaa kanaaf ispoonsara godhan maqaa isaanii akka itti aanutti isinii dhiyeessa. Manneen barnootaa aanaa Adaabbaa jalatti argaman kan ispoonsara argatan Adaabbaa High School kutaa 9 hanga kutaa 12, Aadde Ruufoo Jiruutiin Haroo Humxee Middle School kutaa 1 hanga 8, Aadde Ruufoo Jiruutiin Waaco Koraa Elementary School kutaa 1 hanga 4, Ayyaantuu Jiruutiin Fiimboonee KG hanga kutaa 1tti kan argamu Ruufoo Jiruutiin Buchaa Raayyaa Middle School kutaa 1 hanga 8, Huseen Haajiitiin kitaabilee fi kompiitara garagaraa ispoonsara ka argatan yoo ta'u, manneen barnootaa aanaa Dodolaa jalatti argaman keessaa Daangamboo Middle School kutaa 1 hanga 8, Ayyaantuu Jiruutiin Tulluu Dheertuu Middle School kutaa 1 hanga 8, Ruufoo Jiruutiin Tulluu Sokorruu Elementary School kutaa 1 hanga 6, Ruufoo Jiruutiin Dannabaa Middle School kutaa 1 hanga 8, Milkoo Bariisootiin Makaana Yesuus Middle School kutaa 1 hanga 8, Milkoo Bariisootiin Dodolaa Primary School kutaa 1 hanga 8 argamu, Raabiyaa Amaan Qaasimiin Tulluu Jaarraa Elementary School kutaa 1 hanga kutaa 6 kan argamu, Maryamaa Ogatootiin Qacamaa Middle School kutaa 1 hanga 8, Maryamaa Ogatootiin Dodolaa High School kutaa 9 hanga 12tti ka argamu, Rahimaa Kadiiriin kompiitarotaa fi kitaabilee garagaraa ispoonsara argatanii jiru. Manneen barnootaa aanaa Gada Basaasaa jalatti argaman Asaasaa Burqituu Primary School kutaa 1 hanga 6 kan argamu, Saalih Waarituutiin Biiftuu Barii Elementary School kutaa 1 hanga kutaa 6 kan argamu, Hayaat Haashimiin
Mujamaa Middle School kutaa tokko hanga 8 kan argamu Hayat Hashimiin kitaabilee fi kompiitaroota garagaraa ispoonsara argatanii jiru. Dhaabbanni kun hojiin isaa guddaan barnoota irratti fayyaa irratti ka hojjetudha. Dhaabbanni kun irra caalatti qulqullina barnootaatiif xiyyeeffannoo kennee dhaloota barnootaan uf danda'e, dhaloota barnootaan badhaadhe, dhaloota itti fufiinsa qabu uumuudha. Qulqullina barnootaa yoo jennu kitaabileen isaan biyya teenya Oromiyaadhaaf barattoota kutaa 1 haga kutaa 4, kutaa 5 haga kutaa 8, kutaa 9 haga kutaa 12 fi akkasumas hanga sadarkaa yuunivarsiitiitti kitaabilee barbaachisan biyya Ameerikaa irraa Book for Africa irraa fi dhaabbilee garagaraa irraa fudhachuudhaan kitaaba biyyaan gahee jira. Jaarraa Inda Jiruu Foundation gumaacha gugurdaa isin agartan kana ka godhaa jiru waan obboleeyyan teenna ta dubartootaa fi akkasuma namoonni garagaraa itti hirmaatanii manneen barnootaa ufii itti baratanii keessaa bahaniif ispoonsara ta'an dabalatee akkasuma dhaabbilee garagaraa irraa ispoonsara argate walitti qabee Oromiyaa biraan gahee jira. Jaarraa Inda Jiruu Foundation kitaabilee garagaraa kutaa 1 irraa kaasee hanga sadarkaa yuunivarsiitiitti gahaniif kitaabilee 29,136 ta'u biyyaan gahee jira. Meeshaalee teekinooloojii kompiitara, deeskitooppii, laaptooppii, piriintaraa fi piroojeektara dabalatee baay'inni isaanii 69 ka ta'u biyya teenya Oromiyaa godina Arsii Lixaa aanaalee 3 keessatti hiramanii manneen barnootaa garagaraatiif gahanii akka jiran ragaan viidiyoo fi footoodhaan deeggarame websaayitii Jaarraa Inda Jiruu foundation.org irratti ni argattu. Jaarraa Inda Jiruun maal narraa barbaada, maal sirraa barbaada? Jaarraa Inda Jiruun wanti inni sirraa barbaadu atis kalee gaafa biyya tee irraa baatu mana barumsaa wayii itti barattee keessaa baate qabda. Isiinis mana barumsaa itti barattee qubee lakkooftee keessaa baate qabdi. Maarree mana barumsaa san keessatti dhaloonni ammaan tana barataa jiru gahumsa barnootaatiin cimee akka argamuuf, gahumsa barnootaatiin dorgomaa akka ta'uuf deeggarsa kan keewwan barbaaduuf bakka biraa osoo hin deemne mana barnootaa ofii keetii itti barattee keessaa baateef akka ispoonsara taatu Jaarraa Inda Jiruu Foundation ammootu ispoonsara ati taate san sirraa fuudhee akka iddoo ati ispoonsaraan itti taate saniin sii gahu ragaan isaanii galaanarraa jalqabee konkolaataadhaan fe'anii harree fardaan fe'anii gurmuu namaatiin baatanii ummata isaanii manneen barnootaa keessaa baheef ispoonsara ta'een iddoo isaan barbaadan saniin akka gahanii jiran ragaan viidiyoo fi piikchara footoowwan asirratti argitan kanaan ni amantu jedheeti amana. Atillee, anillee, isiinillee, innillee wanti nurraa eegamu bilisummaan biyya takkaa ka dhuftu dhaloota barateen. Dhaloonni yoo barate sammuu isaanii jijjiira, naannoo isaanii jijjiira, biyya isaanii jijjiira, addunyaa ni jijjiira waan ta'eef jijjiirama akka dhufu hawwitu saniif atis deeggarsa akka gootu Jaarraa Inda Jiruun si gaafatutti jira. Sila gurbaan kun inni hoo Ameerikaa keessa jira jechuun kee hin oolu. Eessaa informaationa kana guutuu argatee kana nutti hima yoo ka jettu taate websaayitii isaanii Jaarraa Inda Jiruu foundation.org jettee yoo seente hujiilee Jaarraa Inda Jiruu Foundation haga ammaatti hojjetan guutuu isaa dubbisuu ni dandeetta. Dubartoonni Oromoo jajjaboon hawwan Oromoo hujiilee haga nagahu kana ummata isaaniitiif hojjetan dubartoota akkamiiti yoo jette isaannan backgroundii irratti agartu kana. Isaannan kunniin dhaabbata garagaraa keessaa ka walitti dhufan Anolee Sisters dubartoota kitaabilee fi meeshaalee baranee teekinooloojii
ispoonsara ta'an jaarraa inda jiru faawundeeshin wajjiin ta'uudhaan warra Oromiyaa keessatti barnootaan fayyaadhaan ummata keenya deeggaraa jiran dubartoota isin baagiraawundii irratti agartan kana. Dhaabbanni jaarraa inda jiru faawundeeshin cinaa dhaabatan Book for Africa kitaaba qarqaaruudhaan handarii organization akka kitaabilee fi gumaachi isaan ummata isaaniitiif godhan qaraxa malee bilisa biyyatti galuuf laayisansii kennuudhaan akkasumas Multicultural Autism Action Network, Minnesota International NGO Network, Civic Engagement Award. Dhaabbanni kunniin warra jaarraa inda jiru faawundeeshin sappoortii godhan yoo ta'u, maarree jaarraa inda jiruun dhaabbata qofa osoo hin taane namoota dhuunfaatis akka sappoortii godhu waan barbaaduuf wajjin dhaabattanii dhaloota biyyaa san akka misoomsitan sin gaafannaa galatooma.